Barreeffamni tokko sirna tuqaaleetiin alatti dhandhama guutuu qabaachuu hin danda'u. Kanaafi gaafa afaan Oromoos ta'ee afaan kamiyyuu gaafa barreessitanii sirna tuqaalee fi qub-guddeessaa eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa afaan Oromoo sirnaan barreessuu keessatti sirni tuqaalee fi qub-guddeessi baay'ee murteessaadha. Jarreen kana egaa tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a. Haga ammaatti jechoota afaan Oromoo keessa jiran hunduma isaanii ilaalleetu jirra. Kutaa xumuraatiin sirna tuqaalee kana beekuun nurra jiraata jechuudha. Kutaa 45ffaatiin sirna tuqaalee jiran keessaatii tuqaa, mallattoo gaaffii fi raajeffannoo warreen jedhaman yeroo kam akka fayyadamnu tokkoon tokkoon isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Haga xumuraatti nu waliin tura. Egaa sirna tuqaalee jiran keessaatii jalqaba irratti tuqaa. Tuqaan maaliif nu fayyada? Tuqaanii hima himamsaa irratti gala. Kunis himni tokko xumuramuusaa agarsiisa jechuudha. Fakkeenya asirratti gaafa ilaaltan boonsaan barataa cimaadha jedhee xumura irratti tuqaan galee jira jechuudha. Kun egaa ergaa guutuu maal akka inni ta'e dabarseera. Wanti rarra'ee hin jiru waan ta'eef himni kun xumuramuusaa kan nuyi ittiin mirkaneessinu tuqaan jiraachuu qabdi jechuudha. Hawwiin magaalaa deemte. Kun amma xumurameetu jira. Hawwiin maal akka isheen taate guutummaan guutuutti ergaan sun darbee jira jechuudha. Kanaaf himni kun egaa barreeffama keessatti akkamitti xumuramuu qaba? Tuqaadhaan xumuramuu danda'uu qaba jechuudha. Lammaffaa irratti egaa tuqaan kan isheen nuuf fayyadduu fi gabaajee adda baasuu fi kan isheen galtu jechuudha. Gabaajee gaafa jennu barreeffama yeroo baay'ee irra deddeebiidhaanii fayyadamnu. Irraatii qubee jalqabaa isaanii qubee gurguddaa fudhannee barreessuu jechuudha. Kun egaa akka lakkoofsa Awurooppaatti kan jettu kana akka kan jedhurraa A, lakkoofsa kan jedhurraa L, Awurooppaatti kan jedhurraa A fudhannee haala kanaatiin keenyeetu jira jechuudha. Bakka akkasiittis tuqaan ni gala jechuudha. Yeroo tokko garuu yeroo nuyi keessa beekannoo yegguu nuyi dhiisnu ni jiraata. Garuu immoo akka seeraatti akka ittiin kan inni taa'uu danda'uu qabu jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin dura kan jennu kanas egaa namoonni seenaa keessatti yeroo baay'ee waa'een baraa hin haasa'ama waan ta'eef sirriitti irra deddeebi'aa waan fudhatuu fi bakka bal'aa waan fudhatuu fi gabaabsanii bifa gabaajee kanaatiin qubee jalqabaa fudhatanii barreessu jechuudha. Kana wanti isin dogoggoruu hin qabne kun jechootuma hundatu akkattiin qubee jalqabaa fudhate hiikaa kenna jechuu miti. Jechoota irra deddeebi'aan fayyadamnuu fi irratti walii galaman jechuudha. Isaan kana kutaa tokkichaan isiniif hin hojjedha. Garuu tuqaa maaliif akka inni fayyadamnu asumaan qabbaa darbaan isiniin jedha. Inni sadaffaan kottoonfachiisuu agarsiisuuf kan inni galu jechuudha. Kottoonfachiisuun immoo akka gabaajee qubee jalqabaa fudhannatu hin taane qubootuma jiran kana keessaati maal baasnaa? Dubbachiiftuu jara kanaa baasnee walitti bunneetu bifa kanaan gaafa barreessinu jechuudha. Fakkeenya kan jettu kan akka kanatti gaafa keenyu yookiin gaafa akka kanatti yegguu keenyu jechuudha. Isaan kana keessatti egaa yookiin kan jennu kun yeroo baay'ee gidduu jechaatti dhufa waan ta'eef gidduu jechaatti tuqaadhaan akka ittiin ibsamu garuu hin gala. Yeroo tokko ni gala. Yaada isaa akka kanatti qabbaanii fakkeenyaaf gaasitti bifti kana kun yoo akka kanatti barreeffamee jira yoo ta'e maal jettanii dubbistu? Isa yookiin ishee naaf waami. Barreeffama kana akka kanatti yoo argitanii haaraa isinitti ta'uu hin qabu jechuudha. Yookiin kan jettudha jechuudha. Kottoonfachiifameetu barreeffama jechuudha. Jechoonni akkasiis yookiin kan jedhu hima keessatti yeroo baay'ee deddeebi'ee waan galuu fi yookiin kan jettu haala kanaatiin bakka buusanii ni jiru. Kottoonfachiisuu warreen ta'anii ni jiru jechuudha. Kottoonfachiistuu warreen ta'anis viidiyoo tokkichaatiin bakka tokkotti isiniif hin hojjedha jechoota afaan Oromoo keessatti kottoonfachiistanii barreessuu dandeessan namoonni irratti walii galuu danda'an jechuudha. Kan itti aanu qarshiif saantima adda baasuufis ni gala jechuudha. Qarshiif saantima adda baasuuf ni gala. Amma asitti kan argitanii jirtu jechuudha. Kun maalidha? Qarshiidha. Kan itti aanu tuqaa booda kan dhufu immoo maal ta'a jechuudha? Saantima ta'a jechuudha. Tuqaa fuuldura kan jiru qarshii, tuqaa booda kan jiru immoo saantima ta'a jechuudha. Kana gaafa dubbistanii qarshii 5 fi saantima 50 jettanii dubbistu jechuudha. Asittis immoo 9 fi 70tu jira jechuudha.
9 fuuldura waan jiruuf qarshii 9 jettuuni sana booddee saantima 70. Qarshii 9f saantima 70 jettanii haala kanaatiin waamtu jechuudha. Tuqaan faayidaa akkasiis ni qabdi jechuudha. Barattoonni immoo herreegaan gobozii taatan namoonni waa'ee herreegaa beektan kana irratti na gargaaruu ni dandeessu. Egaa asitti tuqaan maaliif nu fayyada? Lakkoofsa deesimaalii ibsuufis ni galaa jechuudha. Lakkoofsa deesimaalii gaafa ibsinu lakkoofsi tokko hin jira. Tuqaan booda immoo lakkoofsonni dhufan ni jiru jechuudha. Kun amma gaafa dubbisnu 5.75 jennaa jechuudha. 5.75 hin jennu jechuudha. Tuqaa booda deesimaalii keessatti gaafa dubbistanii 5.75 jettanii dubbistu jechuudha. Asitti immoo 6.23 jettanii haala kanaatiin dubbistu jechuudha. Faayidaan tuqaa isa kanaa yaadaan naa qabbaan isiniin jedha. Itti aansuun mallattoo gaaffiitti ceena. Mallattoo gaaffiitti gaafa ceenu hima gaaffii irratti gala. Hima gaaffiitti gaafa jennu himni sun deebii barbaada yoo ta'e hima gaaffiiti. Deebii barbaada taanaan xumura irratti maal ta'uu qaba? Mallattoon gaaffii galuu danda'uu qaba jechuudha. Asitti akkuma argitanii maqaan kee eenyu? Guyyaan meeqa? Jarreen kun lamaanuu maal barbaadu? Deebii barbaadu waan ta'eefi mallattoon gaaffii irratti galuu danda'uu qabaataa jechuudha. Itti aansuun immoo himamsaa gaaffiitti jijjiiruuf gala. Fakkeenyaaf asitti himni himamsaa kun maal jedhaa? Mana barumsaa galeedha. Mana barumsaa gale. Gaaffiitti mana barumsaa galee? Mana barumsaa galee jenneetu kan nuyi gaafannu jechuudha. Gaafa kana gochima xumurarra jiru kanarratti maal taate jechuudha? Sagaleen ishii ni dheeratti. Dubbachiiftu tokko daballee xumurarratti mallattoo gaaffii goona. Sababni nuyi mallattoo gaaffii gochaa jirruu fi deebii barbaadaa jechuudha. Mana barumsaa galee? Eeyyee mana barumsaa galee jennee deebisnaa jechuudha. Kana himni gaaffii immoo akkamitti akka kallattii lamatu jira. Isaanii viidiyoo keenya gara fuulduraa keessatti hin ilaallaa jechuudha. Gaaffii banaa fi gaaffii yookiin eeyyee yookiin lakki jennee deebisnu warreen kana ni ilaalla. Ammaaf garuu mallattoo gaaffii maaliif akka fayyadamnu ishee kana hima gaaffii irratti akka isheen galtu yaadaan naa qabbaan isiniin jedhaa jechuudha. Sadaffaa irratti sirna tuqaalee jiran keessaatii kan nuyi waliin ilaallu mallattoo raajeffannooti. Mallattoo raajeffannoo hima raajef nama dinqisiisu, waan nama rifachiisu, ajaja, sodaa fi kan kana fakkaatanii ibsuudhaaf galu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti ajab dubbii rabbii nama dhiba. Ajab dubbiin rabbii nama dhiba gaafa jennu ajab ajaa'ibsiifachaa jechuudha. Kanaaf mallattoon raajeffannoo galuu danda'u. Safuu har'a immoo gaangeetu alee? Kunis waan nama ajaa'ibsiisu wayiiti jechuudha. Gaangeen hin dhaltu waan ta'eef akkamittiin gaangeen dhalti jedheetu ajaa'ibsiifachuutti jira jechuudha. Kanaaf safuu har'a immoo gaangeetu alee kan jettu kunis mallattoo raajeffannootiin garamuu danda'uu qabdi jechuudha. Wayyoo yaa uumaa ko kun immoo waan nama naasisu wayii gammachuufis yoo ta'e waan rabbiin keessii godhe tokko galateeffachuuf wayyoo yaa uumaa koo yookiin immoo gara isaatti waan ta'e wayii naate gara isaatti gaafa iyyitus wayyoo yaa uumaa koo kana keessaatii na baasii jennee gaafa haasofnu mallattoo raajeffannoo kana fayyadamna jechuudha. Kuni raajiidha. Kuni raajiidha. Kunis xumura irratti maal gochuu qabna? Mallattoo raajeffannoo gochuu danda'uu qabna jechuudha. Waan sana ajaa'ibsiifachaa jirra yookiin wanta seera cabse wayii ta'uu danda'a yookiin wanta nuyi hin dheene waan gaarii nuuf ta'e wayii ta'uu danda'a. Kun raajiidha jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Itti aansuun ajaja ibsuu dandeenya. Ka'ii asii deemi. Ka'ii asii deemi gaafa jennu ajaja. Kun maal jechuudha? Ajaja. Warreen akkasii kanaa fi mallattoo raajeffannoo ni fayyadamna jechuudha. Warreen kana sirriitti irra deebi'aatii shaakala qormaatas sirni tuqaalee bakka tokkotti qormaanni boodarra isiniif kennama waan ta'eef sirriitti jalaatii dubbisaa deemaan isiniin jedha.
Sirni tuqaalee keessaatii Sirna tuqaalee jiran keessaatii sadan nuyi armaan olitti ilaallee tuqaa, mallattoo gaaffii fi raajeffannoo turanii kanneen itti aanu kutaa 46ffaatiin kan waliin ilaallu ta'a. Hagasitti nagaan nuu turaa.